garagalee maal jettere gaafan wal geenyu akkamu maandaga tere dachaane kaayeroon ga'eentenyu saba qoqqooda ati eenyu nusi wallaalle ati eenyu shakkine shakki biyya qoqqooda ati eenyu shakkine shakki asee gugufta ati eenyu shakkine shakki atumti eenyu ati eenyu shakkine shakki. Dhaggeeffattoota fi hordoftoota AF Digital Studio nageenyi keenya bakkuma jirtan isin dhaqqabu jedhaa guyyaadhaa keessummaa kabajamaa tokko Oromiyaa irraa qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Keessummaan kiyyaa Ammasuu Qannaa jedhamu kan jiraatan Oromiyaa magaalaa Finfinneeti. Ammasuu waliin marii babadhaa waan haalaa yerootii fi waan adda addaa waliin kaasnee mari'atuuf asirratti dhiyaannee jirra. Itti dhiyaadhaa jedhaa. Ammasuu anaa dhufuu baga nagayaan gara AF Digital Studio dhuftanii dhiyaadhaa isiniin jenna. Hayyee atillee ulfaadhu galatoomi siin jedha. Hayyee maarree galatoomi akkuma seensaa irratti jalqabee mata duree adda addaa irratti waliin mari'atuuf asirratti dhiyaannee jirra. Garuu isa kana dura mee Ammasuun keessummaa dubartii isa jalqabaati. AF Digital Studio sanuu biyya handhuura Oromiyaa biyya teenya irraa. Mee Ammasuun eenyu waan Ammasuu ibsa jedhu gabaabinaan dhaggeeffattoota keenyaaf of nu barsiisime. Hayyee maqaan kiyya Ammasuu Qannaan jedhama. Anillee of ibsuun natti ulfaata waan mina ibsedhaa wayyaa. Kanan jiraadhu as magaalaa Finfinnee keessadha. Bakki hojii koollee naannaa Labooti. Hooggantuu mana barumsaa Booliyaam Early Years Learning Center'ti. Manuma sii jedha. Bareeda hagana ingaya irra guddaan hin mul'ataa iddoo hedduutti waan argamtuu fi namni hedduun si beeka jedhee yaada. Mee ani gaafima takka mee jalsii qaba. Ammasuu ani waggaa dheeraa dura beeka. Feesbuukiin waggaa naannoo jala waggaa 10 beeka. Ammasuun iddoo hundatti argamti. Iddoo itti dhiichisaallee iddoo bakka siyaasaallee waa hedduu bakkuma hedduu mul'atta. Aadaa Oromoo kanallee yeroo baay'ee waan adda addaa yeroo argisiisa wanna jedhaa si argaa. Mee siifi wanti kuni maaltu si kakaaseeti iddoo hundatti bakka hiriiraa bakka walgahii gurguddaa bakkeen aadaa Oromootti mul'ifaman kanneen itti maaltu si kakaasee si argisiisa? Hayyee egaa ani kaniin dhaladhe magaalaa Lixa Wallaggaa magaalaa Dambidolloottidha. Umurii ijoollummaa kiyyaatiin akkuma dhalli Oromoo ijoolleen Oromoo hundillee cunqursaa garaagaraa keessatti guddattu. Abbaa koo achii buqqisuudhaan magaalaa Dambidolloo keessaa buqqisuudhaan gara Ambootti as erganii isaan booda Ambootti dhufnee barumsa koollee Amboottidha kan hin baradhee fixee. Egaa Dambidollonis Amboonis akkuma beekamu ijoollee biyya qabsoo keessattidha kan nu guddisteeniin. Qabsoo garaagaraa qabsoo hadhaa garaagaraa keessattidha kan cuunfamaa guddanneeni. Sanas ta'ee garuu cuunfamne jenneellee duubatti hin deebine barumsa kiyya barachuudhaan barumsa kiyya cinaatti Amboomatti illee waggaa barannu waa hedduu laalaatidha kan guddanne. Abbaa koo naana jalaa fuudhanii reebanii hidhanii maal jedhan waan meeqa keessa dabarsanii san ilaalaatidha kan guddanneeni. So ammaroo xinnoo ishee dhufnee as gallee raannee jireenyas immoo uummatee jiraata. Naawwan garaagaraa laallu ijoollonni keenya waa xiqqoo yoo hojjetanii kitaaba yoo barreessanii kottaa kitaaba nuu eebbisaa jedhanii bakka hundumaatti dhannee argamnaan waamicha hundumtuu mammaaksa afaan Oromoollee waamichi ulfina oollaanis salphina jedhamitiire
bakka nu waaman hundumaatti dhannee argamnaayi. Bakka waamicha dhannu kan ammoo kan adda nu godhu maatiidhaan kan wal qabannee dhannu. Maatii kiyyaan argamnee bakka hundumaatti mul'annee innaa waliin taanu wal bareechinaa, innaa waliin taanu wal kabajnaa, ormillee innaa baay'annee mul'annudha kan nu kabajus kan nu sodaatus. Ani sana fakkeenya taaneera annee bakka hundumaatti argamnee wal bareechinee bakkuma sanallee bareennee innaa deemnu wal bareechinaa. Sanumatti dhoon bu'aallee buusuu dadhabe yoo dhuman qarshiidhaan illee bira dhaabachuu hin dadhabe qaamaan nadhee garuu hin argamna turre bakka waamichaa homtuu nu nafu. Innaa tokko maal jenna turreeyyuu namoota muraasa turre kan dhannee argamnu bakka waamichaa kanaatti. Abaluun maaf hafee waliin jenna. Maaliif wal beekna lakkoofsaan nama muraasadha kan taanee deemnu turre. Rabbii fagalatu har'a garuu namni baay'een jira. Waamichuma kanallee nama baay'eetu argame wal bareechaa jirra. Nama baay'ee haala namatti tolurra geenyeen jirra. Garuu bara sana keessa maal goona? Abaluun maal ta'e hafe nagaa isaatiin walii bilbilaani. Nagaa isheetii abaluun irraa eebba kitaabaa irra dhufne. Abaluun irraa konsertii akkasii dhufne maal nagaa isheetii walii bilbilnee illee wal gaafannaa. Hangas mara wal beekna turreeyyuu. So anaafi bakka akkanaatti dhaqanii argamuuni. Wal bareechuu dhadheetan fudhadhaanii, wal kabajuu dhadheen fudhadhaanii, baay'ina keenya agarsiisnee akka Oromoon hedduudha lakkoofsi keenya baay'eedha bee. Egaa wal biratti akkuma baay'ina keenya wal biratti argamuudhaaf kan achi dhaqee argamu. Baay'ee bareeda. Isa kana yeroo baay'ee si argaa Feesbuukii illee waan hordofuufis yeroo baay'ee uffata aadaa garagaraas uffattee kan mul'attu argaa. Aadaa naannoo tokko irratti sin argu. Aadaan siif maali? Aadaa jechuun siif maali? Aadaan anaa fi aadaa kiyyaaf iddoo guddaadha kan hin qabu. Aadaan koo jechuun eenyummaa kooti. Afaan koo jechuun ana jechuudha. Ana jechuun afaan koof aadaa kootidhaani. Aadaa kiyya ani bareechadhee yoon dhalootaaf hin dabarsine aadaa kiyya ani yoon hin kabajne ormi bu'ee naaf kabaju jechuun ulfaataadhaan. Innaa durigaa akkuma sitti mee bakki itti wal arginu bakka muraasa turte bakka sana garuu uffata aadaa uffannee dhaquudhaan keessumaa ayyaana irreechaa irraa nafusi ammasii irreechi jira taanaan hin hafnesi hin hafusi kan biyya garaagaraatiin dandeen mul'anna. Kana jechuun maalidhaan wanti nan jibu gandummaa hin jaalladhu. Gandan qaban kan dhaladhe Dambidollootti kan guddadhe Ambootti kanan jiraadhu Finfinneedha. So Oromiyaa ta'ee mul'achuudha kan hin barbaadu. Aadaan keenya bareeda uffati keenya kana keessaa kanan filadha jedhullee hin qabu. Hundumtuu uffannee ittiin bareedne nu bareechaaniini. So aadaa kiyyaa kan iddoo guddaadha kan hin qabu. Of duwwaallee otoo hin taane egaa duratti akkuma si ibsee ijoollee sadiidha kan hin qabu. Ijoollee kiyya sadan kana keessaa dhiirri tokko jira sanyii jedhama. Ilma kiyya sanyiin asitti mana barumsaa intarnaashinaaliittidha kan baratu. Jechuun ijoollota biyya alaa kanaa wajjiniin illee barumsa gaarii akka baratu akkuma hin barbaadu. Aadaa isaallee jaallata, aadaa isaallee kabaja, aadaa isaatiillee iddoo guddaa kenna akka inni guddatu waan barbaaduufu. Aadaa sana keessatti illee kursineeti kan guddifnu argitee ta'uu ta'ee gaagaana hordoftaa sooshaal miidiyaa kanaanii gadaallee qabatee ture. 40 mana abbaan isaas akkasuma daa'ima ta'eetidha kan gadaa qabatee ilmi kiyya gadaa qabatee soo mana barumsaatti naa deebi'ee dhaqullee gurra hin durata lootiin godhataa maaliin jedha sanaan akka inni ofiisaati qaana'ee ittiin qaanofne maal gochaa ture waa hedduu irratti hojjenne mucaa kiyya kanarratti. Aadaa jechuun ati nugusaadha, ati kingiidha, ati mootiidha. So mootiin immoo akkana godha jennee sii galeera akka example siif kennaa jiraniini. Ofii kiyya duwwaadhaallee tun taane ijoollota keenya keessatti illee dhaloota dhufaa jiru keessatti illee akka abbaan koo ana keessatti na guddisee aniif abbaan warraan koo immoo ijoollota keenya keessatti aadaa keenya illee guddisaadha kan jiru. Of duwwaatu hin ta'in, of duwwaadhaatti qabadhee hafuutu hin ta'in ijoollonni keenya illee akka itti hin qaanofne akka kabajaniif gooneetidha kan guddisaa jirru. So maalidha uffata aadaa keenyaaf illee keessumaa ilmi koo sanyiin kun iddoo guddaa qaba. Gaaf tokko guyyaan isaa guyyaa ximqataa ture. Aadaa ximqataa kana ilaalan jennee raannee
fudhannee ni baane innaa nama keessa akkas konkolaataadhaan dabaru argee abbaa maalidha namni uffata adii baay'ee uffateera harri irreecha warra Amaaraatii nuun jedhe. Baay'ee kolfin irreecha jechuun bareedanii uffata bareedaa uffatanii argamu jechuun isaaf maalidha irreechadha. That means irreechaaf iddoo guddaa qaba jechuudhaani. Nu duwwaa keessatti illee miti dhaloota dhufaa jiruuf illee akkasaan iddoo guddaa kennuuf gooneetidha kan guddifnu siin jechuudhaaf. Baay'ee bareeda dhugaa baay'ee namatti tola. Baay'een argaa maatii waliin yeroo bakka hundatti hirmaattu argaa. Maatii waliin sitti ulfaatu maal jechuuf waan akkasitti sammuu keessa na dhufe yoo waliin deemanii rakkoo hin qabaatu. Mee ati dubartii dhugamaanii dubartii aadaa Oromoo guddisuuf yookaan bakkuma hundattuyyuu aadaa Oromoo waan inni fakkaatu iddoo hunda argisiisuuf sochootu tokko. Mee dubartoonni gaheen isaanii aadaa guddisuu keessatti qabaachuu qaban yookaan qaban maali jettaa? Inni kun immoo fiixaan bahee jira moo nu hafa? Yoo hafa ta'ee maaltu hafaa? Mee gabaabsiiti asitti. Iyyee anaan egaa hamma ammaatti natti hin ulfaanne maalidha bakka garaagaraatti dhaqxee argamuuni kuni hojii kiyyaanii hojii waa hedduudha kan inni hojjetaa oolu ijoollee of jalaan qaba ijoollee sadiin hin jiru dabalataan barumsa illee barataatidha kan hin jiru kan hundumaa dabalatee taayimii kee maneejii gootee naani waan hundumaa nan godhattee kutannoo qabaattee kaayyoo qabaattee naani wanti duubatti si deebisu hin jiruuni. Kanaaf immoo rabbi isaa eebbisu abbaa warraa koo booressaanii bakka hundumaatti bakka ani hojjechuudhaaf dadhabee bakka hanqina qabutti bakka ani qaawwaa qabutti isatti dhanaa duuchaa deema. Baay'ee dhiira cimaa duuba haadha warraa cimtuu jira akkuma jedhamu. Anillee na duubaan kan support na godhee raatee akkan waan nan qabadhe hundumaatiin akkan milkaa'uuf kan na gargaaru. Kan na tumsullee abbaa warraa cimaan of duubaa qaba. Kanaaf hidhaaniini umaanatti ulfaatee sin beeku yaa ugaa chaalenjiin hin jira. Chaalenjii ani nan jaalladha chaalenjii baay'ee. Innaa chaalenjii na quunname sanarraa garuu barumsa fudhadhee darbuun qabadheen amanaa. Wanni tokko na quunname borgaroo akkamittan keessa darbasa jedhu irratti hojjechuu eegale akkuma daqiiqama sanarraa kaaseen. So taayimii koo maneejii godhadhee akkanaan kan hin deemu xiqqoo ishee hin ulfaatu miti hin ulfaata akka haadha ijoolleetti akka as a business lady akka nama falmattuu mirgaallee akka nama barattuullee waa kana hundumaa ol duukaa adeemsuun hin ulfaata garuu sanammoo taayimii kee maneejii gooteennaan waan na keessan dabarreef hin jiru dheetanii kan hin yaadu. Gaaffiin keenya lammataa dubartoonni participation dubartii baay'ee 50% jedhanneeti kan fudhannuuni. 50% kana keessaa garuu 50% dhiirri duwwaan deemanii aadaa keenya calaqqisiisanii aadaa keenya eenyummaa keenya afaan keenya hin guddisu jechuudhaaf natti ulfaata. Of course somehow unuma deemta garuu immoo qaawwaan walakkaan qaawwaa ta'eetidha kan nu jalaafu. Garuu yoo waliin taane dubartiinis dhiirris wal cinaa dhaabannee aadaa keenyallee afaan keenyallee kaayyoo keenyallee kan waliin guddifachuu dandeenyu yoo waliin taaneedhaan asirratti dubartoonni qooda fudhan participationiin isaanii gahaadha kan jedhuu fi tootaalii miti. Anumtillee innaa sagantaa garaagaraa kanarratti dhannee argamnee waliin taanee maal jennee osuma dubbannuyi qophaa koo ta'een of arga. Warri dhiira baay'annee jirra. Dubartoota yeroo baay'ee qophaa koo ta'een of arga. Oor muraasa taaneen argaaniin. Jira miti sooshaalaayizii gochuudhumaaf illee naa tokko naawwannee itti deemtu. Xinnaatteeti kan argamtuun sun kaalkuleeshinii maatikmaatikaal wanni keessaa baasuun hin barbaachisu anumantillee as an example. An deemee achitti qophaatti of argoo jechuun baay'inaan nu bira jiranii jechuudhaan. So ammallee daran dabalee abbootiin warraallee haadha warraa isaanii akkuma keenya akkuma maatii kiyyaatu qabatanii argamanii wal biraa bareen dhabe uffati aadaa keenyallee peerii kan uffata kan harargee oon uffatta ta'e utuunni dhiiraa uffates bukkee dhaabateetidha kan moor bareechituun qophaa kee baay'ee wanni naan kennu dhee yaadan wal bira dhaabanneeti bareedaan itti fakkaatan. Baay'ee bareeda dhugaa akka
gaarii namni dhaamsin dubartoota qabnu ijoollee qabaachuun mana horachuun yookaan heerumanii abbaa manaa qabaatanii hojiis qabaatanii iddoo bakka Oromoo itti wal ga'u irraa nama nambisu fakkeenya ammasuu qannaa hin taata jedhee hubadha. Waa yeroo baay'ee si hordofuuf iddoo adda addaatti si argaa. Mee yeroo adda addaa bakka adda addaa deemtu si argee suuraa wayii argee ture. Guyyaan suni gaafa Aduwaa natti fakkaata. Farda yaabbattee illee deebiitii cuukkoo yookaan micciiraa namaa fi afaan kaayaa turte. Nama uffata Habashaa uffatee wayii afaan keetta. Suni maal jechuu barbaaddeeti? Ayyee galatoomii ulfaadhu. Maal goona seete duri aadaan fi siyaasni keessatti guddanne siyaasni keessa jiraataa turre maalidhaa? Inni dhiiba ture, nu dhiiba ture. Keessaa nu dhiibanii baasanii jaarraa hedduudhaafidha kan sanaan dhiibamaa jiraanne. Sana booda maal goone keenyaa miti jechuutti kaane. Keessan miti gaafa nuun jedhani tole keenyaa miti jennee keessaa of baasuutti illee noo miti. Viktiriin kana Aduwaa anadha. Abbaadha. Akaakayyuu kootidha kan san mo'atee asiin nu ga'e. Qooda keessaan qaba jechuu barbaadeetanii. Garuu lola Aduwaa sanaa yeroo abbootiin keenya duulan fakkeenyummaan ibsuu barbaade diraamaatikaalidha kan ibsuudhaaf yaannee baay'annee kaanee turreeyyuu taasa warri fardaan jalaa fiiganii darbanii haadholiin immoo sana qabadhaa baanu jedhanii qabannee baanee sadatti nu gatanii deeman malee baay'ee turreeyyuu kan baay'annee baanee. Innaa maal godhu turan haadholiin keenya galaa qabatanii fi deema abbaa warraa isaaniitiif. Innaan duuluu isaan immoo nyaata dhiyeessuufii fi nyaata manaa qopheessanii fi dhaqanii akka hin dadhabnee fi sappoortisa godhaa deemu. Egaa yeroo nyaachisan immoo yeroo sana nama filatanii Oromoon bee hammataadha. Hammataadha kana jennu immoo ragaa waan qabnuufidha. In nyaachisallee hin obaasallee nyaachisnee obaasnee waliin jiraanneetidha. Egaa kenninee fi itti hixannaan achumaan nurraa fudhatanii maankaa sanallee fudhattee deebi'uu dhiisuunsaa waan guddaadha. Kabajaan naa deebiseera. Tokko duriiti otoo sirna duriiti maankittiillee fudhatanii deemu. Maaliif deemnee nyaachisnee dhufanii aannan keenya yeroo dhuganii eessaa dhufe aannan sun jedhanii bakka aannanii sana dhaqu aannan sana dhuguutti jedhu. Giraajuwaalii maal godhu abbaa aannanii sana irraa kaafatu turan. Egaa fakkeenyummaa koo kanan ibsuu barbaade dubartiin Oromoo cimina ishee manallee teessu ijoolleellee guddistu at the same time bakkuma duulaa bakkuma waraanaallee deemtee nyaataan isaan nyaachisu. Innaa nyaachistu immoo kun abaluu kootii kun maalii kootii jettee miti hundumaa nyaachistu turte hammataadha aadaan keenya sana ibsuudha barbaadeetanii. Baay'ee galatoomii dhugaa suuraa san ilaalee dubartiin Oromoollee akka farda yaabbattee duuluu dandeettu argisiisa. Lammaffaa immoo galaa baattee argitee namootaaf akkasitti nyaachisuun nama filatuu dhabuun nama amma uffata warra ollaa kennaa Habashoota uffatu sana yeroo ati kennitu yeroo inni sirraa fudhatu wantoonni kun waa hedduu waan baay'ee argisiisu. Baay'ee irraa gammadee akkuma tu amma jettee aannanii sana yeroo arganii sirraa dhuganii itti mi'aa'ee bakka sa'a sana irraa si kaasu sa'a sana sirraa fudhatanii jechuudha. Amma akka godhanii jiran isa kana asumaan dhaamsa gabaabduu jechuun nama kenna wanti galuu qabu nu'u aannan deeffachuu utuu hin ta'in sa'a kenna kanurra aannan amma nu qicamu sana aannan sana fudhatu utuu hin ta'in sa'ichuma deeffachuutu nurra jira waan jedhu biyya kaafte keessatti dabarsuu barbaada. Yeroo ammaa dacheen teenna aananii Finfinnee irraa nu kaasanii kondominiyeemii lamoota xixiqqoo qoqqoodanii lafa fudhatanii lafa namaa kennanii itti jechuu jiran immoo duuchama hunduma isaa deeffanna jechuu
barbaadeeti. Mee kana kanumaan bira darbeeti akka quba qabutti atini biizineesii keessa jirta. Mana barumsaa wayii doktora kabajaa doktori Ali Birraa waliinii walqixxe yookaan walakkaa waliif fuutanii bantanii Finfinnee keessatti akka hojjetaa jirtan quba qaba. Manni barnootaa kuni akkamitti yoomin ijaartanillee yoom jalqabame jechuu lammaffaa immoo eessatti illee Finfinnee illee naannoo isaa eessatti eenyu barsiisa ijoolleen keessa baratan eenyu akkamii afaan maaliin barsiiftu waan biizineesa ta'eef nena isa kana mee nu ibsi agawi. Ayyee. Ya. Achis akkuma amma jettetti dhugaadha mana barumsaa kana doktora kabajaa artist Alii Birraadhaan waliin kan banne kan argamu as Finfinnee Nifaas Silk Laaftoo keessa Labuu bakka jedhamuttidha. Maqaan mana barumsaa keenyaallee Booliyaam jedhama. BOLIAM. Na BO'n suni booressaadha abbaa warraa kiyya. Okay. AL'n Aliidha. LI isheen itti aanteerti immoo Liiliyaadha warra Aliiti. Am isheen dhumaa immoo ammayyaa yookiin ammaswana maqaan kiyya baay'ee ammayyaa dhasi. So maqaa keenya afura walitti fuunee Booliyaam jenneetidha kan nuyi bannee kan argamu as naannaa Labuuttidha. Mana barumsaa kana banuudhaaf kan nu kakaase dura ani hojiidhaan mana barumsaa international guddaa wayittidha kan barsiisu ture. Sanford International School jedhama. Kan barsiisan ture. Liiliin illee Kanaadaatti barsiiste turte. So maal goone Liiliinis mana barumsaa bareedaa, mana barumsaa 21st century education itti kennanittidha kan barsiistu turte. Anillee akkasuma warra abbootii qabeenyaa fi namoota muraasa warra like United Nation keessa hojjetan fa warra kanaatidha kan carraa sanaa qabaatan mana barumsaa sanatti barsiisanii nani raafan ture quality'n barumsaa kan achitti kennamu naannee numadha kan barsiisuun waan na barsiisnu hin beeknaaniin inna bakka kana quality qabu kana utuu mana barumsaa banannee utuu mana barumsaa mataa keenyaa qabaannee asii ijoolleen muraasni qofti kan itti argatan kana ummata keenyaaf illee gumaachuu dandeenya because I believe mani barumsaan servicii kennuudha waan nan amanuufu Liilii wajjin akkanuma innaa tokko wal arginee dubbanne innaa baay'ee gammadde seenis yaada isaatti dhufnee raannee akkasii walitti dhufneeti kan mana barumsaa sana standardiidhuma kan Kanaadaatti kennamu standardiidhuma kan Sanfordiitti kennamuun seetaappii mana barumsaa dhaallee goonee mana barumsaa internationaliittidha kan nuyi banne barumsa isaa kan kennamu afaan Ingiliffaatiin ijoolleen illee kanatti baratanii baay'ee hawwina ijoollonni keenya naa dhufanii galan baay'ee gammannaani egaa daa'ima hundumaan fudhannaa kan dhufanii ammaaf baranaa daataan qaburraa ijoollota biyya garaagaraa biyya 13 irraa dhufanidha kanatti baratan turaniini. Biyya Afrikaa bakka garaagaraa Awurooppaa irraallee Ameerikaa irraallee Noorz Ameerikaa irraallee warri dhufanitti baratan ijoollee gara biyya 13 turani kan baranaa tu koronaan dhufee jalaan bittinsin. So mana barumsaa internationalidha kan nu qabnu kan barsiisnus Ingiliffaanidha. Garuu gradually afaan Oromoo officially waan ta'e iyyamamu afaan Oromootiin illee kan biraa branch biraallee banuudhaaf sagantaa ni qabna. Proposaliin keenya innaa dura jalqabnu amma university'ttidha ture. Ammaaf garuu Booliyaam Early Years Learning Center jedhama. Early Years foundationii bakka ijoolleen itti barumsa eegalanidha kan nuyi jennee waggaa 5 dura 2015ttidha kan baname manni barumsaan kun. Ya, baay'ee namatti tola akka gaarii kun namni afaan international ta'een barsiisuun barbaachisa. Yoo dandeettanii achumatti afaan
kennallee kenna afaan Oromoolee as one subject akka barnoota afaan Ingiliffaa keessuma bubbuusaa yoo danda'ameef garuu kun maali biizineesni internationally afaan garaagaraatiin barsiisuu dandeettanii amma kan afaan Faransaay barsiisuu jira afaan Itaaliyaa barsiisuu jira waa hedduutu jira achi keessatti kun biizineesa waan jajjabaatuu qabu jedhee amanaa namni kennaa siyaasaa qofa hordofuu miti siyaasaallee hordofaati waan ummanni biraa nu gatee nu bira darbee jiruun san illee yooma arrallee dhaqqabne jalqabnee faana deemuu qabna jedhee amanaa namoonni kennaa kan magaalaa Finfinnee jirta asumaan mana barumsaa Booliyaam nitti ijoollee teessan afaan Ingiliffaa akka barsiifattan gamanumaan naamaanillee itti dhiyaadhaa jennaa biizineesa nama kennaati iddoo bira kafalanii barsiifatu achitti illee kafaltanii yoo barsiifattanii nama kennas fayyadanii ijoollee teessanis afaan international akka gaariitti barsiifattan jedhee yaada. Nuufintane hirrafnu nuti kuudhaaf shurshuru abbaa warraan qophanu tikseen horiin gurguru hirraan gadee diddeessa guutabbuu safiteensa hirraan olee baaseena leenca bosona seena galfata galaan sabaa akkamiin baafte gabaa namni daara baasanii daaraadhaan nama qaba sareen ofiin guddisan qarriffaan 60 dhuma dubbii baranaa ijaaramuun dirqama agayisiifan nama tolli keessi dhamaase sababni jijjiirama naftanyaa kufte kaase maal taate yaa namana siidaa bineensaa dhaabde ekeraa abaarama nutti faarsuu jalqabde yaa jigaa koo barri kun waan hunda baata kormi dallaatti aseene yaa jigaa koo gaabbita diinni si nyaata gaafa dorroba amma seene. Akkamumaan dagattee waa dagattee osoo gandarra deemtu biyyi sirraa garagalee maal jettere gaafa nu wal geenyu akkamumaan dagattee dachaane kaayeroon ga'een teenyu saba qoqqoodda ati eenyu nusi wallaallee ati eenyu biyya qoqqoodda ati eenyu asee gugguufta ati eenyu atumti eenyu ati eenyu ati eenyu atumti eenyu ati eenyu ati eenyu
fi harka nu muree Haayila Sillaaseen dabaan nama biyyaa falmu yakkeetu fannisee Oromoo abbaa lafaa saamsisee hayyuu galaafate dargiin qeerroo wayyaanee biyyatti galchee Piiphiin sirna nafxanyaa nutti dhalchee Inta'u dhibbeennaanina ilmi gurrabbaa saangatu addanu hiruu yaalina isi warri seenaa hatu gaaddisa sabaaf dhaabbatu hin jallisin daandii haqaa yaa nama hambaa turratu akka joobiraa fi raqaa akkam nagumaa jaallan koo bosona labuun naaf jettee argite dhibbuu fi rakkoo siif jirra sabaaf dhaabbatte ol jedhi balloo mee balloo oo balloo mee balloo oo balloo mee balloo oo balloo 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 lammiin keesi waamu Omoon keesi waamu Wallagga si waamu Gujiirraa si waamu Naqamtee si waamu Gimbiirraa si waamu Mandiirraa si waamu Dambidolloo si waamu Mattuurraa si waamu Goreerraa si waamu Beddellee si waamu Jimmarraa si waamu Harargee si waamu Dirreerraa si waamu Ciroorraa si waamu Finfinnee si waamu Amboorraa si waamu Tulluu Boolloo si waamu Siirraa si waamu Ajjeerraa si waamu Baaleerraa si waamu Ginniirii si waamu Booranaa si waamu Walloorraa si waamu Oromiyaa si waamu Aya Studio.